Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jala Dr. Abdussein YouTube kana subscribe godhiti waan ajaa'iba dhaggeeffadhu ummata rafiitii maal isiniin jedhe maaf subscribe gochuun like gochuu harkisin dhukkube alma oromoo tokko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee wallaggaa kun hin danda'amne jedheetan mataana qabachiisan. Ijoollee wallaggaa maal ta'ani hin faranjoomani moo chaayinaa ta'ani moo oromoodhuma ta'aniitumayyuu sammuudhaan haddii kana fagaatan jedheetan baay'ee tokko gaafinasi ta'e. Torbii tokko keessa namni sadi makiinaa oomisha addaa waan manni kan keenya yaan guddaa godhe jedhu asuma oromiyaa keessatti wallagga lixaa wallagga bahaa keessatti ijoolleen qaqqaaliin hojjetaa jirti. Yeeboo ummanni kun maal isaa an oromoo qonti jechuuf miti. Oromoo jechuu qofaaf otoo hin taane oromiyaa keessaa ijoolleen wallaggaa baay'ee tokko nu boonsaa jiru waan ajaa'ibaati. Garuu ilmaan oromoo jararraa fakkeenya godhatanii warra kana bira dhaabbattanii akka jarri bakka guddaa gahan warri godhaa jirtan galatooma. Har'allee ijoolleen qaqqaaliin kan miidiyaa irratti hin bahin baay'ee jirti. As babbaasaa ummanni oromoo bira dhaabbatee akka jarri bakka guddaa gahan gochuudha qaba. Ani ijoollee yedduu kana tokko makiinaa hojjete makiinaa lama baatu makiinaa biyya chaayinaatti yookiin biyya biraatti hojjetamee dhufe makiinaa moodeeliinsa waan haaraa ajaa'ibaatiin as ba'e gurbaan ilaalaatii dinqisiifadhaa waan ijoollee wallaggaa kun uumaa jirtu warri kutaa biraatis akkasitti fakkeenya godhaa jimaa qofittii qama'u farshoo qofittii dhugaan oolinaa barumsatti jabaadhaatii waansa akkanaa uumaa oromiyaa kan boosuu danda'u kan guddisuu danda'u akkana karaa lolaatii yoo dhaqne kan hidhatee bosonatti gaafa dura ummanni keenya waa siyaasaanis fagaate ijoollee kan dhugaa rabbi dubbannu warri wallagga jedhaman kun uumama tarii biyya yookiin biyya chaayinaa keessatti uumamanii yookiin indinii keessatti uumamanii fidanii duqqi godhaman natti fakkaata sammuun jira maaliif waa danuun taajjabe ijoollee kan ummatuma wallaggaa fayyaasaa waan xiqqoo wahiitiin hin taajjabneen hirman xiinxalaa jira hanga yoona sammuu jarri qaban gaafa ummanni opiidiyoo jala deeme akkas kurrifatus jarri lakkii nuti jedhan walgahii wal qalaaniif jawaar dhaqan gaafa marroon hiikkatee hagalu jedhamu lakkii nuti ammallee nuti abaawoodha nuti ammallee hin bilisoomne jedhanii ummata dide har'a ijoolleen jara keessaa babbaatu xiyyiitiin warra samii xuquxuquudha amma wanti jarri harkaan tolchan kun utuu bakka guddaa gargaarsi godhamee fi adeema makiinaan itti hojjetamu geessanii kan xiyyaara hojjete obboleewwan lamman dhengad xiyyaara ajaa'ibaa oromiyaadhaan hojjetanii as baasan kaleessa amma sabtaamuu lammuu waan akkanaa fiduu keetiif galatoomi waan oromootti hamilee horu akkanaa fidaa hojjedhaa dargaggeewwan warri kutaa biraa hin rafinaa waa uumaatii nu boonsaa jimaa qamahuu qofitti irratti hin xiyyeeffatinaa farshoo dhuguu qofa irratti hin xiyyeeffatinaa lolaafis of qopheessaa hojiidhaanis waan akkanaa hojjedha. Yaa ummata wallaggaa nagaan keessan isiniif baay'atu wallaggaa oromoo oromiyaa keessaa kutaa wallaggaa moo naannoo wallaggaa kun baay'ee nu boosi ummata harkan kennanne bakka waan tokko hojjennoo qabdu na boosi shamarran keessanis qaqqashtii bobuskuta dhiirri keessanis sammuudhaan warra faffagaate warri amma isin keessaa bahaaru kun immoo warra ergasii caala jarri silaa warri duraaniiyyuu warra xiyyaara balaliisaa jiru amma baay'inaan wallagga warri kun duree qaroome oromoon gaafa opiidiyoo jalatti kufee harka rukutu sana utuu ummata kana dhagahee nuti ammallee hin bilisoomne gaafa jarri ammallee hin bilisoomne jedhee jira wajjiniin harka kennee jira wajjin deeme har'a gabrummaa jalatti hin kufu har'as ijoollee kanarraa fakkeenya fudhadhaa warra waa oomishaa jiru itti siqaa irraa waa baraa wajjin hojjedhaa gargaaraa bakka guddaa gahuu danda'u warra kun nu boonsaa jiru inaafaa yookiin akkamitti kutaa oromiyaa wallaggaan keessa ofittiidha wanti kun bahe maaliif akkas ta'e dhiisaa oromoon silaayyuu wal takaaluu wal inaafuu kilakkii kun akkana jechuun ala nu maaliif akka ijoollee kanaatti hin qaroomne maaliif onneen godhanne maaliif dursinee waan hubanne jennee xiinxaluu qabne dhugaa walitti mun barbaachisaadha malee akkamitti oromiyaa kutaa hunda keessaa wallaggaa akkanaa duraan waala ummanni lakkii ummanni wallaggaa kun nu malee maaloodha jedhanu dhugaan se'an ture la warra kun sammuudhumaan jabaatan dhuguma nu malee jechuu iyyuu hin danda'an nu malee jechuu iyyuu hin danda'an oromiyaatu jarri bulchanii oromiyaan waan akka feetu
abbaa biyyummaa si mirkaneeffatti akka isiin jiraattu an dhibbaan dhibbatti namani ammaan booda sammuu qabu warri kun. Doofonni baay'een immoo uummata Wallaggaa nu malee jedhanii gaafa qeeqanu natti dhagahama. Har'aan booda kabajatu manaaf ijoollee achii ol babbahattu kana immoo kutaatti galchuu dhiifnee akka Oromootti qabannee gargaaru akkaawuntii banamee fi waan jara barbaachisu meeshaa hunda guutnee fi akka jarri makiinaa ofii jaraatii tolchuu danda'an akka jarri xiyyaara dheengadda yaalii godhanii milkaa'eef waan guddaa hojjetan gochuun Oromoorraa dirqama keenya wal inaafuu dhiisaa waan akkanaa fidaati waan sammuu namaa bashannansiisu waan nama gammachiisu gabrummaa jala hin baana hin bilisoomna jecha jedhee abdii namatti horu waan akkanaa fidaa. Habtaamuu Lammuutiif Lataa Qananii wanti isin godhaa jirtanuu baay'ee tokko nu boonsaa jira. Ijoollee kanaan achis kan siichi lafa ol kaaran waan akkanaa hojjetanii miidiyaa irratti hin beekamin baay'eetu jiru. Barbaadaa as fidaa. Barbaadaati fidaa. Oromoo laayik godhi wanta kana. Addunyaan dhaga'uu qabda. Oromoon addunyaa irratti mul'achuudhaaf deema waan ta'eef. Oromoon addunyaa irratti mul'achuudhaaf deemti. Na amanaa. Makiinaa kana booda biyya Chaayinaatii hin dhufu. Oromiyaa keessaa hojjetamee baha. Ijoollee Oromoo tolchiti. Oromiyaanis of dandeessi qabeenya isiitiin. Ijoolleen Oromootis waa oomishiteetiyyuu biyya of dandeesse mataa isiitti biyya biraa gargaarra kana booda nuti Oromoon. Hin baqannu ilmaan Oromoo kana booda gabrummaan nurraa buqqaa baqachuun godaanuun nurraa dhaabbata. Ijoolleen keenya qaqqaaliin sammuun qaroomte nuti wal utubne bakka guddaan gahanna. Ana Dr. Abduu isiniin jedhe. Anatu isiniin jedhe. Abdussee waa malee hin haasa'u natti mul'atti wanti kun. Ijoolleen keenya nu boonsaa jiru. Nu boonsaa jirtu nabaadhaa jabaadhu laayikii godhatis. Maali ijoolleen kun hin jedheem. Warri kutaa biraa Jimma, Shawaa, Arsii, Hararge meerreessa jirtu mee waa wayiin as bahame waa oomaa. Xiyyaara tolchuu yoo dadhabdan intinii wayiillee tolchaa. As tolchaa baajaajii wayiillee fidaa. Isin eegaa jirra. Baajaajii wayii xiqqoo sii taatu oomishaa fidaa. Jimaaf farshoodhaaf intinii qofa irratti hin maraatinaati. Barumsa irratti xiyyeeffadhaa waan akkanaa waan biyyattii keenyaaf bu'aa buuftu hojjedhaa isiniin jedha Dr. Abdusee keessan. Hin hojjettu taanaan walitti yaa'uuf teenya. Mee waliif teenya. Hin hojjetta taanaan hin hojjettu. Hin hojjettu taanaan waliif teenya. Gatteessee nama hin qeeqin warra hojjetaa jiru jajjabeessi. Oromummaan kana wal jajjabeessaa. Wal jajjabeessaa. Hin jajjabeessitu taanaan Abdusseen eddee tufe kana har'aa ba'a jechuudha. Galatoomaa kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii Abdussee. Waan gaarii hojjedhaa isin jajjabeessinaa galatoomaa.